Kun sagalee Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya kun qophii sagalee irbuuti. Qophii sagalee irbuu har'aa waliin hanga xumuraatti akka isin turtan sin affeera. Qophii keenya har'aatti isin ceesifnaa nu faana tura. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guutummaa isaa har'aa kan irratti xiyyeeffannu mootummaan faashistii Abiyyi yeroo ammaa kana Oromiyaa guutuu addatti ammoo kibba Oromiyaa fi dhiha Oromiyaa keessatti yakka ol'aanaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiraachuu ilaalchisee gabaasaa nu ga'ee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Addatti ammoo godina Gujii keessatti manneen jireenyaa gubuu akkasumas ilmaan Oromoo guutummaatti akka duguugiinsa sanyii fakkeessuudhaan mana hidhaatti guuraa akka jiru odeeffannoon nu ga'e ni ibsa. Odeeffannoo kana dhugeessuuf marsaalee adda addaarraa feesbuukidhaan sooshaal miidiyaa kanneen jedhamaniin haga tokko dubbiftanii yookaan argitanii ta'a. Nuti ammoo bilbilee namootuma miidhaan kun irra gahee har'aaf dhaqqabsiifnee jirra. Qophiin keenya guutummaa isaa gaaffiif deebii maanguddoota dargaggoota waliin gaggeessine ta'a. Itti dhiyaadhaa kunooti. Atau galatoomaan isiniin jedha maqaa keessan ta'uu baadhuuti yookaan immoo maqaa keessan dubbachuuti dhiisuun mirga keessanii aanaan keessa jirtanii godinni keessa jirtan maal jedhama? Akkuma kan godina Gujii aanaa Bulee Horaa ganda Gabbichoo Robbichaa jedhamu keessatti ani Gabbichoo Robbichaa. Waraanni mootummaa Itoophiyaa addatti ammoo kaleessaaf eengadda namoota ajjeesuu mana namaa gubuun gaggeeffameera jedhanii mee waa'ee isaa nu ibsaa. Galgala kaleessaa jechuudha. Galgala kaleessaa namooti lama karaarratti namooti lama du'anii turan. Hayyee. Qaama isaan beeksisuu hin beekamne namooti kun du'anii jennaan qaama mootummaa naannoo san dhufanii aba'uutti geessee isinti geessisee jechuudhaan namoota naannoo san jiran qabeenya naannoo san jiru hunda nama ollaa san keessa jiru hunda qabeenya isaanii barbadeessuudhaan akkuma nama maqaan isaa Gamboobii Tiisee Xelaa jedhamu mana isaa qorqoorroo qoola 30 akkuma ammallee qabeenya fichaa keessa jiru kanneen akka warqichaa buna qabeenya horii immoo loon 4 re'ee 6 lukkuu 5 walumaa galatti qabeenyota kana fichaarra kan jiru immoo hektaara 3 ol ka ta'u shaafanii kaan mootummaa raayyaan ittisa fi poolisiin Oromiyaa akkuma isaa poolisiin idilee bishaan gandaa walumatti baanii qabeenya kana hunda isaa shaafanii fichaarraa fidan. Qabeenyi gubate kana Tiisee Xelaa manni qorqoorroo qoola 64 kan Gamboobii immoo qorqoorroo qoola 30 qabeenyi fichaa immoo kanneen akka warqichaa, kanneen akka muuzii, kanneen akka shonkoraa, kanneen akka boqqolloo kun hundi isaa shaafamee fichaarraa hojjetameera. Qabeenyi gubate kana Tiisee Xelaa manni qorqoorroo qoola 64 kan Gamboobii immoo
qorqoorroo koola soddomaati qabeenyi bichaa ammoo kanneen akka wurkichaa kanneen akka muuzii kanneen akka donkooraa kanneen akka boqqolloo kun hundi isaa shaafamee bichaarraa hogga'eera. Namoonni jedhaman namoota naannoo keessaniiti. Namoota naannoo saniiti namoota ganda gabbisoo roggichaa jedhamu keessa jiraatu. Galgaluma du'anii argaman jechuudha. Galgala halkan du'anii ganama yeroo ka'anu du'aniira namni argan. Maaliif mana uummataa gubnee jedhure? Aba'uutti akkana godhee miseensa aba'uutiifinii jedhanii uummata naannoo san jiru hunda itti ba'anii kaan dikuudhaan kaan mana hidhaatti guuruudhaan namoota kana sababa kanaaf akkana godhan. Bulchiinsi naannoo immoo naannoo sana hin jiru? Hundi isaanii jirani qaama poolisaalee jira qaama bulchiinsa naannoo san bulchu hundi isaanii bakkuma san jiran. Murteen uummataa immoo maalidha? Murteen uummataa wanni tarkaanfatee hin jiru sodaa guddaa qabanii naannoo sanii wal qabatee ganda akka saaticha Qophii jedhamu dogoo bulchanii jedhamu garbichoo roggichaa ka jedhamu naannoo sana uummata naannoo san jiru hundi isaa sodaa guddaa keessa waan jiruuf kaan injikanii kaan mana irraa gubanii kaan qabeenya saamanii kaan immoo mana seenanii birrii manaa guuranii akkuma tan warqii gurraa guuratanii akkuma tan ammallee waan nyaatan wanta gammaa kana raayyaan ittisa biyyaatiif kora bittinneessaa horii jedhan kun uummata dikuudhaan namni sodaa guddaa keessa jira namooti naannoo san irra jiraatan. Addunyaa yoo furmaatatti kaa'e malee gama waaqaatiin yoo furmaata nu kaa'ame malee gama mootummaatiin furmaata hin qabnu iyyaadhaan dadhabne kana nu godhaa jiru qaama mootummaatii ka'u nama hidhaa jiru kan nama dikaa jiru naannoo san irra hojjettaate gara nama 100 walitti ka mana hidhaa gammaa kana jiran isin aba'oo deeggartanii aba'oo bilcheessanii nyaachistan jechuudhaan mana hidhaatti guuranii uummatni sodaa guddaa keessa jira qaama xiyya godhamee mootummaa keenya kana kalli tokko hin jiru waan kanaaf gama uummataatiin sodaa guddaa keessa jira uummati naannoo san jiru. Mootummaan egaa waggaa tokko dura dhaabota siyaasaa karaa nagaa waliin hojjennaa jedhee galchee miti amma immoo yakka maalii taanaan kan uummata dabareef deeggartoota hidhan. Qaama karaa kan jiru uummati waan kana deeggartan hundi uummati aba'oo deeggartanuu aba'oon galteetti eega galteen duuba harka kennatteetti kan aba'oon hin jettu jechuudhaan miseensa aba'oo kan naannoo san irra socho'an kana hunda isaanii itti deemuudhaan kaan mana hidhaatti guuranii kaan qabeenya jalaa guuranii kaan immoo hin dikanii kaan immoo waan qaburraa saamanii kaan immoo ari'anii bosona badii lubbuutiif maatii isii gatee ka maatii waliin baqatee bosona keessa ciisu baay'ee ciisanii sodaa guddaa keessa jira uummati. Namoota hidhaman maqaa isaanii haga tokko naa dhooftu. Namooti Mahammatti kana isaan hidhan Tinkee jedhaa jedhama Dakkaa Tinkee jedhama gammadee Tinkee jedhama namooti ollaa kanarra jiran baqatanii isaan harkaan hidhan immoo hin jiranii gara bosonaatti rabatanii isaan dhokataati jedhanii kan baay'ee hin jiranii namooti haga kanaa kun amma kana mana hidhaa jiran. Haa ta'u namoota amma lamaan du'an jedhamu kana dhuguma abaa'oo yookaan waraanni bilisummaa Oromoo hin ajjeesu jettanii amantuusin? Qaamni adda bilisummaa Oromoo nama kana ajjeesa jennee walitti amannullee hin jiru. Qaamni adda bilisummaa Oromoo kaniif nama ajjeesee hin jiru. Har'as nama dhimma kanaaf nama hin ajjeesu. Sababeeffataniituma qaama raayyaa ittisa biyyaa nama kana karaa irratti ajjeesee ta'ee sababa kan godhatee ta'ee miseensa adda bilisummaa Oromootti naannoo kana socho'a jechuudhaan sababa godhanii kaaneetti uummata naannoo sanirra jiru. Uummata naannoo sanirra jiru sodaachisuuf malee qaamni adda bilisummaa Oromoo kana ajjeesa jennee yaadnutti itti amanu. Ilmaan Oromoo akkasumas addunyaaf dhaamsa maalii dhaammattu? Qaamni addunyaa dhimma kana furuu danda'u yoo jiraate nutis sodaa guddaa keessa waan jirruuf uummati naannoo san keessattuu aanaa Bulee Horaa, aanaa Qarcaa, aanaa Malkaa Sooddaa uummati naannoo kana jiru qaama mootummaa yoo jiraate furmaata nuuf kenne malee nuti baasu kanaafillee rakkoo guddaa kan magaala baanee hojjechuufi akkasumas magaalaa baanee galuu baanee maatii keenya deebi'uuf rakkoo guddaa waan qabnuuf qaamni addunyaa dhimma kana keessa seenee akka nu ilaalu aannotaan kana keessa seenanii dhimmoota kana manneen akka aannota kana keessatti gubatan gara mana hedduutti naannoo kanarraa gubateera waan ta'eef qaamni addunyaa dhimma kana keessa seenee akka uummata naannoo kanaa balaa guddaa kanarraa nu baraaru nutis immoo sodaa kana qaama addunyaatiin miidiyaa addunyaatti isa kana kabajaan itti himan. Qeerroof dhaamsa maalii dabarsitu gaa akkasii birmataniif?
hawaasni ammoo gargaarsa saamicha gaggeeffame kanaa fi gargaarsa akkasii godhuuf dhaamsa qabdu. Qaamni qeerroolee dhimma kana dhiyeeffataa jiru hundi isaa nuttaan kana jecha guddina gujii isaa kanarratti dhiibbaan bacaan rakkoo bacaan uummata irratti waan gahaa jiru qaamni hundi isa kana laalanii cinaa kana akka dhaabbatan uummata kanallee yaadaanis ta'ee humnaanis ta'ee jechoota adda addaatiin akka uummata kana cinaa dhaabbatanu qaama dhimmi kana qeerrootii dhaamsa kana kiyyaa fi ergaa kana dabarsaa. Amma mootummaan kun kan Oromooti jechuu dandeessu? Qaamni akka kana nama guri uummata Oromooti jedhu Oromoof dhaabbatee mootummaa Oromooti jedhu addalle buruli jedhu hin dandeenyu. Qaamni uummata Oromooti dhaabbatee uummata mana jedhu uummata Oromoo hin saamu uummata Oromoo hin jeetu uummata Oromoo mana hidhaatti hin guuru aduu uummata Oromooti dhaabbatu taate mootummaan uummata Oromooti dhaabbatu uummata Oromoo mana hidhaatti hin guuru mana irraan guddisu akkasumas qabeenya uummata hin saamu uummata ari'ee bosonatti baddatti hin balleessu isa kana uummata Oromootiif dhaabbatu jiru hin dandeenyu gabateennaan. Haa ta'u amma fakkeenyaaf mootummaan jiru waa'ee gadaa fa'aa hin kaasu akkuma naannootti gadaan Oromiyaa miti Itoophiyaa miti sadarkaa Afriikaattu barbaachisaadha jedhu. Garuu ammoo gadaan dhuguma nama hidhaa jedha mana hidhaa babal'isaa jedha nama ajjeesaa jedha. Sirna gadaa keessatti gadaan duruu kaayootii qaba akka aadaa gadaa Oromootti gadaan aadaatii qaba ardaatii qaba malkaatii qaba malee sirna qaama siyaasaa keessa seenee uummata hidhaa uummata manarraa guba uummata ijjeesaa qaama yookaan dibata jedhuu hin danda'u. Inni akka kana jedhu immoo diina malee abbaa gadaati jedhamuu hin danda'u. Addaalli borulli gadaan aadaatii qaba akkaataa itti bahee galu qaba ardaatii qaba ardaa'utuu irra teessee waan sila sirna gaggeessa malee inni kun immoo abbaa gadaatiin godhuu hin danda'u. Akkasuma mee saboota Oromoo wajjin jiraataa jiraniif dhaamsa dabarsaa. Uummati sabi Oromoo jiraachuu danda'u duudhaa uummata Oromoo kanarra jiru ajjeechaa uummata Oromoo kanarra jiru ammallee miidhaa uummata Oromoo kanarra jiru laalee kan waliin jiraachuu dandeenyu jiraatiin akka dhaabbatanuu nu waliin akka ibsatanuu dhiibaa uummata Oromoo rakkoo uummata Oromoo kanaaf akka birmatanuu dhaamsa gama kuutiin dabarsa. Haa ta'u akkuma waliigalaatti baay'ee guddaa isin galateeffannaa jabaadhaa akkasuma bilisummaan yeroo hundaa wareegama gaafatti hadhooftuudha jabaadhaa isiniin jenna. Isinitti galatoomaa bilisummaa kana uummata Oromoo hundaa uummata rakkataa jiru kana hundaa rabbi bilisummaan waa geessisuu jedha isinitti gabatootiin isinitti galatoomaa. Shubbee daa'ima lawwee hola wajjee walee adanaa dammaa hintee akka dansaa liggee batti durrii tintee walee walii tintee lollite golbaaleessite shubbee daa'ima lawwee abbayya dattee beektaa egaa ganaa geettee qeerroo sunkitee beektaa ilaalii ilaa keessaa waa ilaahi manu beektaa soddee ana kollitaa shubbee daa'ima lawwee. Ganda torlee waajjirti. Aanaa bulee horaa jala jira. Ganda torlee waajjirti mana qorqoorroo bifa keessatti. Ammallee ikaa mana keessaa biftee televezyiinitti tajaajilfamee fixaleerani. Fichaa hektaara jaalle kana barbadeessaniirani. Ammallee egaa ajjaa maatiin irraa ayyaanee balleessanii akkuma keessa akka bineensa galiisatti jira. Rakkoo akkaatti jira. Maaliif egaa kan kana godhan? Bicha godinaa obbo Abarraa Bunoo jedhanutti akkasumaan aba'oo deeggaraa naannoo kun aba'oo deeggara jedheetuma waraana mootummaa kana naaf bobbaasaa ture. Anillee yeroo gara torbaa na barbaadanii turanii mana dhufanii cabsanii na barbaadanii akkuma keessa dhukasaa ture bakka nyaatadaariitti natti hammaatee jennaan irraa baqaatee fagaatee. Eegasanii as maatii fuudhanii hidhanii haadha mana haadha maatii akka fuudhanii hidhanii ijoollee hidhanii hundi isaanii. Karaa kanaan nagaasisaa turanii. Maatii keessan hidhaatti guuranii? Ammuma kanaayyuu yoo mana gubanu kanaayyuu torbaan lama eega torbaan sadii jedhanii nama 8 ammallee hidhaa keessa jira.
Kana raayyaa mootummaatu raawwata? Mootummaa. Raayyaa ittisa biyyaatu guuree qabee gubbaa kan jiran. Maali mootummaan kan kana godhuuf sababaa addaa abaa'omaa fi woboo kana? Isa hin deeggartaa isa deeggara jedhameeti isaan kan akkas godhiisan jiran. Maarra yoo deeggarte rakkoo maalii qaba? Isaan mootummaan abaa'oo wajjin waliin taa'ee karaa nagaa waliin hojjennaa jedhanii biyyatti galchaniiru miti? Akkas jedhanii galchanii namni jecha achi gubbaan dubbatan kan ammoo hojii guddaa oolee hin jiru asitti ana callaan adoon ta'in ummatuma cufa gantuma cufa keessatti raayyaa ittisa biyyaa bobbaasanii nama tiksuu jiranii ejjeesuu jiranii lafuma cufa keessatti ejjeesiisaa fi kuta'aan ejjeesuu jiranii xiyyitiin rasaasan ejjeesuu jiranii namni maaltu jira namni Iddoo kanaayyuu isin barbaadaa ture bilbila keessanii waan hin qabneef isiniif bilbiluu hin dandeenye. Kana malee rakkoo guddaatu jira akka Oromiyaatti keessattuu akka godina Gujii lixaa kana gubbaatti namni jiru namni nama leessisan jiru bulchaa godinaati obbo Abasaa Bunoo kan jedhamu kun bulchaan godinaa isaa aanaalee godina jala geessu duukaa bulchaan isaa ganda cufa akka bulchaatti hojjeta hoogganaa waan tokkoyyuu akka godinaatti ta'ee waan godhu qabu. Lafa cufatti ejjeesaa jedhee ajaja baasee kan nama leessisan jiru isa beekta. Ayyee mee kaleessaaf gadda kan ta'e immoo. Isaan mana keessa jiruuti maamaan amma waan amma anilsi bikatee jira waan amma hidha kana jedhee waan bigame ilmaanii sana dhiba malee waan mana keessa jiru manni qorqoorroo 103 iqaa mana keessa guutuu televiizyinii biifteen iqaa gurgurtaa gatii guddaan bitan kun cufu keessumatti balleessaniiran. Kun egaa Booranaaf Gujii keessatti guutummaatti raawwatamaa jira? Akkasuma gantuma cufa keessatti akkasuma raawwatamanii kan jira. Akkasuma ilmaan Oromoos mana hidhaatti guuraa jiranii jedhan. Hidhaatti guuruu jiranii namni mana ganda cufa keessatti nama gara nama 200-300 ka ganda keessaa hidhamu ka poolisitti hidhamsanii olii. Ganda cufa keessatti amma nama yoo mana hidhaa dhufanii nama 200 oliidha kan argamu. Mootummaa Oromoo jennee kan dubbannu kun ammoo as deebi'ee ilmaan Oromoo hidhaa jira. Kuni dhuguma mootummaa Oromoo mootummaa qabateera jechuu dandeenyaare. Maaliin danda'ama lammaa fi abiyyi gizee dhufanitti motorii gubbaan namni 5 namni 6 yaabbatee isaanii ijaa ture warri gaafa sani footoo isaanii ila keessaa fuudhaa gubbaatti nagaan buluu jira ilmaan Oromoo gaafa san harka isaanii dhuwanii iyyaa deema dhukaasa banaa qabee dhukaasaan leessuun jiranii rasaasaan leessuun jiranii isaan amma akka Oromootuyyuu isaan amma Oromoof waan hojjetan waan fayyadamuu qaban isaanidha kan lafa nama leessuu jiru beekaa. Haa ta'u mootummaa Oromootu jira jechuun hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Warri Oromoo jechuun hin danda'amu. Oromoo fidanii akkami mootummaa Oromoo mootummaa qabeessan hin danda'ama. Ganda cufattu ganduma jiru cufattu nama 200-300 oliidha kan hidhaa jiru kan du'iisan jiru. Ka guuranii qallaan guuriisan jiran poolisii abatti kan hidhaniisan jiru kun cutti kanuma. Gareen kun amma tokko karaa gadaanii deebifnaa. Gadaanii diriirsinaa jedha gam tokkoon ammoo faallaa gadaa hojjechaa jiranii kan akkamittiin ibsitu. Maali gadaanii seera qabaa aadaa qabaa argaa fi guddaatti karaa jiraatti gosa waan san irratti eebbisanii dirriitti kennanii makiinatti kennanii bunaa beekanii galchanii inni waan nyaataa fi qofa dubbatamu waan Oromootiyyuu dubbatamu hin jiru waan seeraatu aadaatiyyuu dubbatiisatti hin jiru. Kana malee sanii kun nama xaara jedhan qabaata biqilleen qabu waan qalqaalilleen qabu. Haa ta'u meegaa dhaamsa akkamii dabarfattu hawaasa Oromoofis qeerroofis akka birmannaaf ta'utti jechuu kooti. Waan dhaamsi kan dabarfattu akka Oromootiyyuu Oromoon bakka jirtan cufaan jabaadhaa mana gubbatuuf guutuuf nama ajjeesan kanaafillee yoo wal qabannee yoo waliin seene hin injifannaa hin moonaa jechaa dabarfachuu barbaada. Egaa amma isaan kan dhiyeessaa jiran bakka adda addaatti abaa'ootu nama ajjeesee wobootu nama akkas gidirsee jedhu dhuguma abaa'oo fi woboon kanan godhu. Kuni dhugaarraa kan fagaate qara isaan qofaadha kan nama leessisan jiru malee raayyaa ittisa biyyaatidha kan leessisan jiru malee woboo miti isaanidha kan leessis jiru. Haa ta'u dhaamsa uummata Oromoof dhaammadhaagaa. Uummata Oromootiif kan hammachuu seenuu qabaatiidhaan baadiyaan cufaa wal qabaadhaa fi jabaadhaa qabsoo kanaan hin injifannaa hin moonaa
ajjeechaan ammallee qabsoo lamii duubatti finiisa malee jechuu barbaada. Haa ta'u isinis jabaadhaa gaa kun wareegamuma bilisummaaf kaffalaa jirtanidha. Hundumti keenya bakka jirrutti haa jabaannu fayyaa ta'a. Fayyaa ta'e. Diinummaa kee baree sitti marse lammiin koo eessa abbaa kee seenta si nyaachuuf deema qeerroon koo sitti marse qeerroon koo. Dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo kana mammaatti caqasaa turtan raayyaan ittisa addaa Abiyyii fi Lammaadhaan durfamu dhiibbaa yookaan miidhaa ol'aanaa ilmaan Oromoo godina Booranaa fi Gujii keessatti jiran irratti dhaqqabsiisaa jiran ilaalchisee bilbilaan hawaasa waan kanaan miidhamaa jiru keessaa argannee kanaas of siifnedha. Gara fuula duraattis qophiin haalaan wal fakkaatu kun itti fufa. Qophii har'aa xumureerra nagaatti. Horaa bulaa. Baranuma bombi dira tirata seni lori maafone silabaka kilashi gota kabata seni lori maafone silabaka eborira darbata seni lori maafone silabaka gachana gota kabata seni lori maafone silabaka shukuti dira tirata seni lori maafone silabaka shimala kero kabata seni lori